biraa dhimma fayyaatti wal qabata. Akkuma ogeeyyiin fayyaa addunyaa lafa ka'anitti baatii Ramadaanaa keessa nyaanni godhamu harki guddaan nyaata zayitaa fi sukkaaraa wal qabatudha. Wantoonni kun immoo keessatti nam tokko guyyatti garaan isaa duwwaa oolee qaamni keenya boqonnaa nyaataa godhee yeroo sa'aatii 14-15 naannoo galeetti sa'aa 20 nyaatarraa fagaatee yeroo tokkotti immoo akkuma nyaatatti achi bahee nyaata gosa 10 yoo garatti gadi naqe tokkoffaa ciniinnaa garaa dhiigni keenya gara garaatti dhangala'uu baay'inaan gara hirribaatti nama harkisuu qaama nama dadhabsiisuu dhibeelee adda addaatiin wal qabatan ogeeyyiin fayyaa lafa kaa'u. kun immoo faallaa islaamummaati. Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam laa darara walaa diraara. Ofillee dararuun ofillee rakkisuun namallee rakkisuun hin ta'u jedhan haraama. Namni nyaata tokko namiidha garaa kiyya bokossa yookiin immoo miidhaan irraan gaha jedhee osoo beeku yoo nyaate Rabbi nyaata san guyyaa qiyaamaa irraa gaafata jedha Ibnu Taymiyyaan rahmatullahi alayhi. Akkasuma dogongorri lammaffaan Ramadaana barakamuu akka nuti hin fayyadamneef gufuun guddichi ta'e Ramadaanuma wallaaluudha. Akkuma hundi keessan beektan nam tokko meeshaa tokko bitee yoo manatti hin gale maanuwaalii yookiin beekumsa odeeffannoo wanticha sanii yoo hin beekne waan sanirraa fayyadamuu hin danda'u. Bira dabree inumaa balleessuu danda'a. Fakkeenyaa mobaayila tokko bittee manatti wayita galtu maal akka fayyadamtu seetingii isaa siistamoota isa keessa jiran yoo hin beekne bilbila san fayyadamuu hin dandeessu. Tarii inumaa bakka inni waa hunda balleessu yookiin immoo waan hunda cufee gubatu godhuu dandeessa. Televezyiinii tajaajilli teknoolojii yeroo ammaa jiran hedduun isaa maanuwaalii mataa isaa qaban. Ramadaanni hoo barakamuu wallaalumaan soomtaa? Fiqii Ramadaanaa hagam beekta? Maaltu Ramadaana kee balleessu jira? Yoo hin beekne akkamitti akka soomaa jirtu beekta? Namni waan tokko balleessaa jiramoo? Harkaa badaa jiramoo? Sirrii jiramoo? Sirrii hin jiru addan beekne wanticha san akkamitti akka godhaa jiru itti amanee bira taa'a. Akkuma bilbila ambulaansii qabnu, akkuma bilbila poolisii qabnu, akkuma bilbila tajaajiloota ifaa ta'e, bishaanii ta'e, biiroowwan mootummaa jireenya keenyaa wal qabatan qabannee bilbila keessaa qabnu, bilbila ulamaa wayita waa'een ahkaama shari'aa, waa'ee Ramadaanaatiin ta'e, ahkaama biraatiin wal qabatu ni dhibu, ulamoota amanamoo fi beekumsa gurguddaa qaban bilbilee fatwaa gaafannu qabna. Dhimmi ibaadaa keenyaa maaliif nu biratti salphaa ta'e? Ogeessa fayyaa tokko bira wayita dhayxu ogeeyyii 4 shallaaltee waa'ee fayyaa keetii kiniina ta'e waan adda addaa ta'e wayita qorattee qulqulleeffattee adda baafattu dhimma shari'aa immoo bakkuma argitee fuutu akkas ta'uun hin ooluudhaan ooftu akkamitti Rabbiin biraa milkaa'a jette yaadda. وقد ثبت عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي إراه حديث نتقلفه رسول ربي مالجدا عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي لله 60 سنة نمني تكو وقاجها تمولد نابي ربي بجج صلاة عاجلا لا يقبل الله منه ركوعا ولا سجودا ربي الركوع تكو في سجودة قران كيبل وجدا سحبني برجل مالت إنم تتشيا إرقما ربي وقاجها تم صلاتي قافنان فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها ركوعها في سجودة حق إسيق إيقو هندن دين يجد رسول ربي نم تجسن ولا لرا رمضاني وان إسا جبس يوم بيني وان إسا جبس نكمل بيت رمضان صوما جرا كم بيني أكمل تك صوما جرتو أدبافت نمني بيكم سنكبني مرقافي درقم إسانكب هم بيكولي نمني مرقافي درقم إساهم بيكني كاي يوم جرين يجراتو فوهن قب مرقى شريان رمضان كيسسي هيمي درقم شريان إسلاما سر كاهي إما صوما والقبط يوهم بيكني ميدهم أكيس جرتا آكرات اللي ميدمتي مرقى في درقم كيلي أدى واللالت فكين يسيقافة أكا فكينياتي وانتوتا يرو أما ميادا والقبطان كرمضان نجأب سموهن جأب سنة إرهيد دون كين ينبيكني فكين يف أكسجين نمني نكوبا أسميك أبو أفاريت أفوفتو ويتصومك أبو صومن جابسمو هن جابسو صومن بليس كوبا قبدا ولا معني مالك جلان فتوى كان دقي السبيتا فكينيا دواء جان كن مقطرات كان مرة تقبوفم كان نمين إساكو كت لقاه مجرى من حاكما دايتي فكينيا دواء قران ما كنا مجرى كان بشان أسيد أنقلقو كوكينا ما كيسا قلتو وانتو كن صوبا بليسمون بليسو فكينيا نموني نكوبا كاليك أبنجرو كالي ويتلقوا ماشين يوكين أوجيسي فياتوك ويتلقوا ديغا كيسا بخصون يوكين مو وانتون نياتا والقبطان سبب كالي كيسا أنك أمنسون
صوم بلسمو إن بلسو قبا قبدا علماء مال جلن نمني بيكم سوان تكوهين قبني وان سوان بل تولچو چالا وان بلسو چالا ربين قرآن كيستي قافتشو أدبافتشو قرآن كيسد ديبئينو دامي رسول ربي اللي صلى الله عليه وسلم قاف صحابني فتوى دقنقرا صحاباتكو كنني سبب فتوى سنيتين ديبيك يسبو ايه صحابتي تشدوئي رسول ربي أكمل دللا إلو لرسول ربي قتلوه قاتلهم الله إن أجيسني ربي سانها فتو جل رسول ربي سان هالولو جل رسول مالي في نقافا إرقم بيكني إنما دعاء العي السؤال دوان يوكين قريتشي ولالا قافتشودا برتشودا مالي في نقافا نجل رسول ربي صلى الله عليه وسلم برهند أكستأوهن أولتو جتشودا من بناتين يوكي كافي كيستين يوكين هريوتا نرى المرميني فتوان إسلاما بفمكانان ديما من فياوي ترأيتو فلاترأيت من نياتا رأيت فلاتينياتا وان غراكي يسينو جتشو bishaan tokko itti dhuyitu birciqqoo xurii keessaa fuuteen dhuyitu. Birciqqoo qulqulluu keessaa dhuyida. Wanni islaamummaa immoo lafumaa guurtaa bakkuma argite jechuudha. Bakka qulqullina isaan beekne, bakka dhugaamu soba ta'u isaan beekne, sheeka tokko hagam beekumsa guddaa qabaa fi akkanumaan uffatee beekamee addan beekne kara deemaa hunda beekumsa gaafatta. Haadha wal islaam akkanumatti islaamummaa irraa milkaa'aa namni. Sababa kana musiibaan dhufu tokkoffaa osoo gaafachuu dandeessu. osoo ulamaani bitaa mirga kee jiru bilbiltee xarafa ardiititti illee gaafachuu dandeessu osoo jiru bifa saniin akkuma sitti fakkaateen oofuun ibaadaan akkan qeebalamne dhibbarraa dhibbatti. Ibaadaan tokko salaanni tokko raka'aan tokko wanni ibaadaa jedhamu ka rasuula rabbii irraa dhufe waa lamaan malee hin qeebalamu. Ulamaani balbalaaf masjida hunda keessa haasayan al-ikhlaasu wal-mutaaba'a qulqullummaa rabbi qofaaf hojjetuu fi wal-mutaaba'a faana nabi Muhammad deemuu jecha isaan jedhan sahiha ta'uu adda baafattee hordofuudha. Lamaan tana malee ibaadaan tokko sirraan fuudhamu. Hanqinoonni bara dheeraa akka nuti Ramadaan irraa milkoofne nutti fide keessaa tokko dhimma waa'ee fiqii Ramadaanaa wallaaluudha. Furmaan isaa maali? Osoo Ramadaan hin seeniin dura yookiin Ramadaan nu seenee kitaaba waa'ee soomaatii wal qabatan ulamaa'ni amanamoon gulaalanii gabbaasan afaanota Ingiliffaan, Arabiidhaan, afaan Oromoo fi Amaariffaa fi afaanota adda addaatiin qophaa'antu jira dubbisuu. Lammaffaa darsii ulamoonni keenya waa'ee Ramadaanaatiin wal qabsiisanii kennan hordofu. Yuutuubira seentee viidiyoo sirna qabu qulqullina qabu ulamaa amanamurraa dhageeffachuu. Jidduudhaan wantoota si dhiban waan dubbifte keessaa dhabde immoo bilbila kee gadi fuutee akkuma bilbila poolisii qabdu, bilbila ambulaansii qabdu, bilbila waajjira bishaaniitii fi ifaa qabdu, bilbila ulamaa islaamaa illee dagatiin. Ammas qabxiin tokko akka nuti Ramadaan irraa milkoofne barayyuu Ramadaana seenne osoo hin jijjiiramne Ramadaana keessaa baanu nu godhe keessaa tokko dhimma niyyaati. Niyyaa jechuun afaan Oromootti yoo deebifne karoora. Karoorri keenya Ramadaan irraa milkaa'uudha wanti jedhu hagam nu keessa jira. Hedduu namaa biratti Ramadaanni aadaa waggaati. Waggaa naanna'ee waan dhufuuf amaluma baratamaa Ramadaana keessa gaggeessu soomuu suxuura ka'anii soomuu guyyaa oolanii lulluqatanii yookiin immoo faxaranii ergachirraa bahan taraawiha salaatanii taraawiha irraa wayita tahajjudni dhiyaatu salaanni qiyaamul layli ka jedhamu salaatu rootiin uuma kana naannessu jechuudha. Osuma akkan naannessu waggarraa waggatti aadaa baratamaa wanticha kana waan maatiin keenya godhuuf yookiin kabaja hawaasaa argachuuf ummatumaa wajji taraawiha deemuu, ummata wajjiin soomuu, ummatumaa wajji suhuura ka'uuf jecha malee kaayyoon Ramadaanaa qulqullummaa qalbiitiin wal qabatu dhabamuudha. Rabbiin Qur'aana keessatti wayita dubbatu wamaa umiruu illaa liya'budu Allaha mukhlisiina lahu ddiin. Rabbiin warroota mushrikoota irraa wayita kaasee qabxii kana dubbatu wama tokkotti hin ajajamne jedha. Kaayyoo biroos keessaan qaban. Dhimmaa fi fedhii tokkos keessaan qaban. Wanti hojjetamu kun Rabbii tokkocha qofaaf akka ta'u. Wanti hojjennu kun aadaa baratamaa hawaasa keessaati moo Rabbitu na arga. Iimaanaan waan hojjedhu kana ni argadha. رب الرد هرقتا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. نمني باتي رمضان حديثني بفسدين جرا. من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر. قصص دان كان في قباسني رسول ربي عليه الصلاة والسلام. نمني رمضان صومي يوكين نمني رمضان دابتي يوكين نمني ليلة القدر دابتي ولما قالت باتي رمضان إيمانا وان حجة جرك وهذا ربك يناقل جنة أرقدشو إبدا جهنم الرابه بتمو ني أرقد لقاد أجدا أمنا واحتسابا لفاتي دبي الرمي ساعتين إساء إبتشو بلا في ديبو الركتمو قبتو كان هند رب برأقياتكم من داني أرقد أجدا يادا كان صومي دابتي رب الرا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنبي إساء تدبرت رب الرا لك أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. نبرتي كرور الصوبات جرا. شاء الله رمضان برنا هن صومة هن قرأ ني صلاة يوجد ملي يومك صلاة دقيقة نساء ساعات نساء صبي درم وصبي بودا وياك نكيسة ساعات قرآن ساعات ذكري ساعات صدقة ساعات كبا به كيسة كي يكن ربي تهمتني إمن منش أبسي ربي كي يكن والأرقر نجرتي واني ساعات الأنقود من جر نهون دي كيني وجي قبل كون أوروكوتا كون هوري هورسيسا كون بيرو كيسة تاعي تكنولوجي في ساينس للدنيا تجاجل هند هجيتي فو كرورة متى إساكم تايمي كنيفي قوني تربي كان كيسة مالك كجد جيء كان كيسة مالك كدلقو إما دنيا كينيا ترتيبا كندي السنين نما دب فنورة أكا تديم تركم فن هندكم إمي آكرا قدن سن تقوياتو كن هند كينيا قبري سنوتين كربي كينيا فلدرة والأبني كنم تكون جدا جدا ربي ولي حسن وديم سن مالف نبرا قتي لبي نقوم رمضان نسوما أن نسوما قرآن نقرأ أن نقرأ أما ولو أرادوا الخروج لعدوا له والصوص وجين به في الأني يقول أتره جاء رب نبي محمد ورجي هذا نبي محمد صبيها فبربادو منافق أوتا اجتي إساني ويتنبي محمد هم نمني به بربادي دراس لا قبي فتح جدين نمني أقت رمضان يكون رمضان أنك يسيني ركوب أنك يك سجرونك حكي الربك يأك بشان نمني لولو كان لولو التوفي أملك يأك نمني شاوري بشاني لك أتو كان لك أتلي جروتي يتسكالم ترتيب في التي والسنت تنا رب اتهمت لي ربنا سر السن هنكنا إيمانا كان مدة تجزء من جوجينسا هونج إيمانا كان مدة كان ربيك يكاد لي روبني بركة إيمان رحمة الرحمن الرانا روب شراك أرجع بابور رمضان كانوا في وقاتك كانوا كيسبه يابد لي جنة الفردوس بوا مسلالي ربي فتنا جرود يأسي والفتو كان جنتك السلفكاء كباء الكوري جنة ربي أرجع لقى رحمتها لقى أرارما كان الشركي في مأسيان قصوت أددا النجوبة جلالي تيك أبنا إيدك ربي أرجع جنة كرورة أبنا رمضان بركنا وكاتري رمضان تأمر جروتي يا تأملا رمضان واني هند اتناك أجيلو hortenti ilmanti ittinaa qajeeltu baatii carraan jiruu kiyya chaansiin harka bittinaa ikun addunyaa keessa faca'ee biyya meeqa deemee baratee wahitti bahuu dadhabe kan keessa rabbinaa qajeelche jettee rabbirraa abdii qabda hariiroo kiyyaa fi jidduu rabbii kiyyaa dhugumatti rabbii kiyyaa fi ana jidduu hijaabni guddichi gaarrajaan guddichi furdaan dukkanaa sun sijjuutii fi jidduu rabbii keetiitti saaqamee rabbii keetii waliin bahuu peejiin kee gurraachi sun bilaak ta'ee gurraacha isun qulqullaa'ee isa adii galmee haaroo rabbii kiyyaa wajjii waliin banadha jettee chaarjii waggaa fudhee ramadaana kana keessaa baha salaata natti jabaatu qur'aana natti jabaatu dhikrii natti jabaatu jechoota gaarii natti jabaatu hiriyaa fokkattuu biraa socho'uu dadhabuun natti jabaatu hojii fokkattuu gadhee waan mu'mina irraan malle nama nabi muhammadiin hordofu irraan malle muuziqaa dhageeffatu nama hamatu nama adda ciru hojii xixiqqoo waa warri kasaare warri rabbi jahannamiif qopheesse dalagataa jiru kanarraa ramadaana bara kanaa keessan qulqullaa jettee ejjennoo qabda. حديث القدس كيستي ربنا كنجنا أنا عند ظن عبدي بي أني بك اسم هملتن اسم فدا بك اسم كرور فتن إجتو فوتا سن قبتشو فيتا تنسن بران اسم قاه
أنا إن ظني عبدي بي إن خيرا فخير يوتلتو يادني كرورسة خير مسن وإن شرا فشر يؤسن حمتو يادن حمتو مسن يا ربي برا كل رمضان سيني أكنا ممنا بلبلا لما تنان سيني غرسين بهو يوكين تلو تككبر ألبوان باني أجين بهو ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا دبرتي قيادة أن تيلي لها قلتي وان إجانما جائب كان هجتا قلتي قلقلوا لمركتي برادمتو فكين إسان فقتي ربي أكاسن تئنا جدا مالي في رمضاني برهن دفه نبرا قلا رمضاني كي سمى دجني وقرها دفه منتي نزيارة قرو تري أبام منا تري من ججرة ملكي سمى وقار افتلين ودفتي قرو أبتي من ججرة إسان أولو نياكي كل ليسي كايو دقاق أبادو ساعاتي دان قنديسي سهورة درا نياتما قفاف أولين كائن ليلي ساعة دقيقة كدن كدشن هاga nyaanni si dhihaatu tarii rabbii keetitti bo'e suxuura booda rafin sa'aatiin dhikri itti godhan yeroo san wayta fuxuurri dhihaate magribin dhihaate kushiinaa galtee yookiin akka nama nyaanni beela nyaataa waraana nyaataatti akka nama naamusa nyaataa kaayyuma nyaataatiif jiraatutti sufra irratti marsitee masjida manatti hin galin gara masjidaa baqadhu rabbii kee sa'aatii kee qoodi biiroo kee keessatti ramadaanaan milkaa'uu dandeessa sa'aatii yaa nama tiraafikii keessa hojjetu karama gubbaa dhaabbattee ramadaan irraa milkaa'uu dandeessa sa'aatii itti goote yaa hojjetaa mootummaa yaa ogeessa fayyaa ogeeyyii fayyaman hospitaalaa keessa jirtan naggaadee bakka adda addaa keessa facaatan keessa warra konkolaataa ooftanii biyyoota irraa biyyoota qaxxaamurtan ramadaan afaan keessan kun dhikri maqofaa milkaa'uu dandeessan sa'aatii keessan qooda salaata keessan hin dagatinaa jiruun duniyaa har'a keessa fiffiinu kun guyyama tokko biliq jenne keessaa galla waan gaafa duniyaa irraa galle sinqiffannu inni irraanfatina. Ammas dogongoroota baatii ramadaanaa keessa musliimoota hedduurraa keessattuu warroota masjidaan saahiba ta'anii waggoota dheeraa masjida keessa turan irraa mul'atu keessaa tokko namoota yeroo rabbiin carraa banee ramadaana mu'mintoota waamu kana namoota wayita kan masjidatti mul'anne gara masjida rabbii dhufan isaaniin qoosudha. Jechoota fokkataa namoota garii irraa mul'atu keessaa tokko namoota yeroo ramadaanni dhihaatu uffata qulqulleeffatanii manni rabbii kana guyyaa tokko rabbii kiyana fudhatuun oolu osoo inni fudhatee qabrii keessa nan galchine ani maamila masjida isaa ta'a jedhanii carraa ramadaanaatiin gara masjida rabbii baqatan isaaniin qoosuu isaan foggoruun yeroo hedduu muslimootaa yeroo dheeraa masjida keessa turan irraa ni mul'ata. Kuni karaa hedduun dogongora. Maqaan moggaasni warroota yeroo ramadaanaa qofa masjida mul'ataniif kennamu soddomee jedhamee akka taappeellaatti maxxanfamee ishnaa laafaa fakkeeffamee namoota qalbii isaanii xuraahuu arganii rabbi irraa fagaachuu ofii arganii carraa kanaan tarii rabbii kiyya biratti hafuun oolu jedhanii dhufan balbala irratti jechoota fokkotaa osoo dhakaan irra nama dhahanii wayyu jechoota fokkotaa qalbii rukutanii rabbi adda fageessan yeroo hedduu mul'atudha. Dura dursoo namni namoota keessa ofii kana to'atanii haga danda'ame gama rabbii baqatan fuuldura dhaabbatan karaa hedduun dogongora keessa seenan. Tokkoffaa yeroo ramadaanaa qofa dhufuun soddomee jedhee arrabsu ani si caala jechuu gara tokko mirkaneessu jira. Rabbiin immoo namoota of gadi qaban namoota amma siyaadhaan cabee jira yakka hedduu hojjedhe jedhee rabbiin biratti qaanfatu araarama rabbi. Namoota ibaadaa hedduu godhanii ibaadaa godhan saniin dhaadatan boonan ani ibaadaa baay'ee godhe jechuudhaan keessa ofii kanatti dinqisiifannaa addaa qaban rabbiin hin balleessa. وقد ثبت في الصحيح عن جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال لفلان نمتج تكو صاحب إسات أكن جديج الرسول اللي أفتك ما جد بيته والله لا يغفر الله لفلان رب التوك كده ربين إبلو فين أرار مجد ويتكنجلوا سينان أكا مسند إمام أحمد كيس بل إنان قلمي فمتي بني إسرائيل كيس صاحب لما تتريجنا صاحبني تكو أكان إبادة قولا قد دابتانا ماتي صاحبني هريان إساكون مو يكاد الدالا كاول كيس قنقلة تاول يرو هدو إسا يكرر جيرو أفي ربي سداد نجد إيقور ساتوري قاف تكو إسا يكرر جيرو
saahibni isaa kun itti dhufe. Yeroo hunda yakkarasi argaa ati maal taate jennaan ati raqiiba yookiin to'ataa taate natti ergamte rabbi to'ataa kiyya si godhee na erge hin barbaadu narraa deemi jedhee. Achumaan inni kun dallanee inni silaa ibaadaa qabu sun wallaahi laa yakfiru Allahu laka rabbittuu kakadhe rabbi siin araaramu jedhee. Waytuma kana rabbi waxyii godhe jedhan nabiyyii gadaasanitti. Man alladhii yata'allaa alayhi eenyutu narratti murtii dabarsa jedhe rabbi. Akkan ebaluu hin araaramne ebaluu araarame ebaluun araaramin jedhee eenyutu narratti murtii dabarsu haasawu akkasii haasawuu danda'a jedhe rabbi. Laqad ahbattu amalak ani hojii kee guututti zeeroon dhahee jira si balleessa jedhe rabbi isa sanii kan rabbi san araaramu jedhe san isa ibaadaadhaan of dhaadhu san. Wagafartu laka si immoo araaramee jira jedhe rabbi. Yeroo nama ramadaana keessa carraa rabbii barbaacha baqatee gara masjiida rabbii dhufuun soddomee jettee maqaa itti maxxansitu ati qulqulluudhaa akka nama furtuu jannataa harkaa qabu akka nama tikeetiin jannataa murameefitti of mirkaneessitee jirta. Gochi kun immoo kibrii jedhama. Boona of tuulummaa. Rabbiin biratti namni of tuulummoo guyyaa qiyaamaa suuraa yookiin boca raammoo yookiin mixiitiin ka ajachaa rasuul rabbii mirkaneessan alayhi salaatu wassalaam. Inni lammaffaa kaayyoon kee mee loojikaal mantiqiyyan haa fudhannu. Wayta nama kana soddomee jettee arrabsitu maqaa isaa xureessitu kaayyoon kee maali? Namni kun akka warra jahannam ta'uuf barbaaddeeti ba'u. Akka namni kun warra jannataa ta'uu barbaaddeeti. Loojikiidhaan laala. Aqlii sammuu kee rabbi si uume. Akka namni kun maamila masjidaa ta'uuf immoo akka inni maamila mana naayit kilabii mana muuziqaa fi mana haraama keessa akka inni bulu miseensa eenyu godhuuf jecha kana jetteeti. Akka namni kun nama rabbii ta'u nama shayxaana akka ta'u fedhiidha. Masjidni hospitaala malee mana murtiiti miti. Murtiin islaamaa dhugaadha keessaa ni dabra. Garuu murtiin dhimma dhuunfaa addunyaa irratti ta dhimma akiraatii wal qabatu masjida keessatti hin kennamu. Garuu masjidni siistama hospitaala of keessaa qaba. Nama dhukkubsatee weerarri yeroo carraa weerara argame kana weerara dhukkubaa argame kana namni dhibee ofii yaalatuuf gara hospitaalaa fiiga. Ati fakkeenya fudhumee hospitaala dhayxee osoo atachi dhaabbattu hiriyyaan kee tokko ka amma dura hospitaalatti argiteen beeyne ati wayituma si dhukkuba qofa dhuftaa yoo jetteen hin deemaa loojikiidhaan aqlan. Namni hospitaala dhaqu sa'aa fedhetti yeroo dhukkuba isaa dhaqee yaalamu mirga qaba. Tarii rabbiin carraa kanaan masjida isaa keessatti isa hambisee keessummaa ofii godhun mala. Keessummaan rabbii kabaja qabdi. وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني مسجد سينو keessummaa rabbiiti jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Abbaa fedhe maan taane. Namni masjida seenu keessummaa rabbiiti. Rabbii waan namni keessummaadhaaf kennu nama saniif illee godhaa jedhan araarama rabbii argachuu keessatti. Ati balbala irra dhaabbattee keessummoota rabbii haarawaa irratti duulaa jirta. Jechoota fokkataa of tuulummaa kee mirkaneessu tuffii musliimoota birootii qabdu carraa khayrii jidduu namaa dhaabbattee daangessitu jecha tokkocha soddomee jettuun mirkaneessitee jirta. Toobadhu irraa deebi'i yookaan rabbiin si mataa gaggara galchee isa ati mataa gaggara galcheeti isa rabbi mataa isaa ol qajeelchee yookiin fuudhee rabbi si ibidda darbee wa na'uudhu billah rabbiin akkasillee godhini isa moora jannataa godha. Dubbii harka kee hin jirreef jettee lafan dhiitin dhimmi masjidaa dhimmi araarama rabbii dhimmi aakiraa nabiyyiin tokko harkaan qabu shayni tokko harkaan qabu. Muslimaa fi mu'minni tokko harkaan qabu. Jidduu namaatiif jidduu rabbii hin seenin. Rabbiin jidduu keetii fi jidduu ofii addaan kutaa waan ta'eef. Inni biraa ammas dogongoroota yeroo hedduu yeroo ramadaanni dhufu mudatu keessaa dhimma dhiifamaatiin wal qabatudha. Islaamummaa keessatti dhiifama gochuun wantoota shanan rabbii walitti dhaabee aayaa takka keessa jannata nama galchan arduhaa ka ardi samaawaati wal ardi jechuun jannata sawwaadaa gale keessaayi. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدر كان ولدتك أبي ربك الناس ربين يفهمان صدر كان ما ألفونا أكما رسول ربي عليه الصلاة والسلام جدا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ربين نما تكوك إيفامنا ما قلوف إيفام إننا ما قلو سنين
sadarkaa dabaluu malee takka gad hin buufne jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Akka Umar ibn al-Khattaab jedhe osoo bakka nuti hin jirretti waan nurraa haasahamu dhageenye silaa tokkoon keenya sayfii yookiin billaha malee salaamata waliin gaafadhu jedhe billahan ol oofu malee dhiifamni addunyaa tana gubbatti rakkoo hedduu oolcha. Biyya silaa daaraa wal gootu jiruu walii barbadeessitu jidduu isaanitti qabbana bishaanii buusa. Dogongoroota yeroo Ramadaanaa mudatan keessaa tokko yookiin jirma guutuu keessatti wayita Ramadaanaa namni fuula guuraa dhoqqee garaa keessatti walii qabataa firaa wal ciree ollaa wal ciree hiriyyaa isaatti wal gatee Ramadaana keessa ol seena. Hundi keessan ni beektan yeroo Ramadaana fuulas qajeelu afaa manaa gabbaafnee dhiina. Saaniin takka naftu uffata hunda gabbaafnee miiccinee qulqulleessina. Garuu onnee kenna kan fira kutee haadhaaf abbaa ofirraa kutee abbeeraaf eessuma ofirraa ciree hiriyyaa lubbuuf wal jaalatu adda kutee osoo kan dhiqiin Ramadaana keessa ol seena. Kaayyoon afaa xiyyeeffattuuf kaayyoon saanii fi meeshottii mana keessa xiyyeeffattuuf maali? Ramadaanni kan dhufeef afaa fi miti saanii fi miti garaa fi miti Ramadaanni duraa kan dhufe qalbiif dhufe qalbii dhoqqeedhaan laaqame akkamitti Ramadaanni seena?